gammachuu guddaa sanatti dhaga'ame. Maaliif wanti kun anaaf hawwii koo yeroo dheeraa waan ta'eef baay'ee tokkoon gammadee keessummaa kee gootee naaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونا ولا بتوفى قولي هوتس بيا بيا بيا. بقنا قال نفتني وندم تكسر ولا مسينا. ويا دا وانا جاي برهارا دبچو تيمنا مرة ياكم أم برات ميجر وروني ريفي رفاجر تانو قاماتي نفتا وروني مدوران جرتانو. لايكيس سبسكرايبيس قلتو لايكي كومنتي برسون نيسنا ولد رانجر تانو ركاني مو. سينوبيت سبسكرايب قوتاني أكل سنتر بجان سنغافن إيجا جدو فوزياتي جدو بامناسي ركو باينا كوان جروتي ومن كينيا أوليغا تفوديتي أودي ساتورين غيرو أبا منا فوزيا نغادان جرو جريتاني ولي ناسانو أجيني دوغمان maaliif namni keenya waan tokko tokko banqabaatiin walumarraa fageenyu manamee wajjin taa'ee viidiyoo waraabuudhaan nama tokko wal biratti argee yeroo hunda akka jireenyi biyya keenya hundisaa namaaf guutuutti ilaala jechuudha. Jireenyi biyya keenya guutuu waan hin taaneef bakkoota garaagaraatti riskiin namaa deddeemsisuun ni malti jechuudha. Sababa kanarraa kaasee ichiti akkas ta'uun qabuudhumaan akka waan beeku ichiti cimaatu jira kotta jechuudhaan iyyuu uummanni keenya wal affeeraa ture jechuudha. Kanaafuu meemee viidiyoosii hanga xumuraatti wal hirkaa fuudhuudhaan ilaallaa hanga xumuraatti nu wajjiniin tura kan isin keessummeessan Guumaa Miidiyaadha. Marree Guumaa Miidiyaadha maatii ta'an dhaamsa keenya ammallee. Ayyee Fooziyaan guyyaadhaa maatii keessummaa taatee kushiidhaaf akkasumallee intalli kabajamtuuf intalli shawaatti dhalattee jette dacheen shawaa biqilchitee jette akkasumallee karra jechaa fi kan arsiitti dhalatee jedhe guyyaadhaa opheessisee jira. Muhammad yookaan damma maqaatti isaa baafte maqaa damma jaalala kan jedhudha jechuudha. Maarree gaa hanga xumuraatti nu wajjiniin taa isiniin jedha waliin fuunee waan jarri jedhan ilaalla isiniin jedha. Gammachuu guddaa sanatti dhaga'ame. Maaliif wanti kun anaaf hawwii koo yeroo dheeraa waan ta'eef baay'ee tokkoon gammadee keessummaa kee gootee naaf. Egaa Fooziyaan keessummaa godhamtee affeeramtee jirti. Akkasumallee gammachuu guddaatti dhaga'ame abbaa manaasiitii wajjin yeroo isin haasoftu. Garuu namoonni kaan waan irratti fuudhee jira, Turkii dhaqee Turkii jira jedhamee waan hin beekne irraa odeeffamaa oolee jechuudha. Dhugaa jirtu immoo nuti isiniif jarrillee kunoo isinii baasanii jiran. Dhugaan immoo hin turti malee hin dhokattu jechuudha. Inni kunoo gara Turkii yaaleera. Gara Turkii yoo yaalee jedhe isin milkoomneef amma eessa jira Dubaayii jira jechuudha. Ammas immoo sila inni bakkuma guddaa ga'ee isii ofitti fudhachuudhaaf jechuudha. Kan abbaa ilmaan lamaati jechuudha. Karaa halaalaatiin kan ni kaayadatan jechoota jararraa kan nuti dhageenya jechuudha. Ammallee nu wajjiniin ta'a. Dursa mee galata irraatiitti dursa uf barsiisi gaafii hedduutu ture as jalatti gaafii hedduutu gaafatame jechuudha. Deemna mee warroota yeroo baay'eedhaaf jechuudha karaa onlaayinii kanaan si cinqaa turanii waa baay'ee siin jedhaa turanii mee maal jettaa meetii obsi yeroo dheeraa turan tokko mee maal irraa barattee uummannis mee maal sirraa barachuu qabu? Hayyee duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kushraa ibsuu ogeeyyii damma jaalala akkam jirtan nagaa jirtanii isin jedha ani nagaa gootii baga nagaa taatanii egaa ka isinirree akka gammaddan abdiin qaba anis hedduu tokko gammadee asirratti keessummaa ta'ee affeerramuu Baay'een gammadee. baay'ee tokko gammadee isinirree akka gammaddan abdiin qaba asumaan hedduu tokko galatuumis siin jedha irra deebiin damma jaalala gara gaafii keenyaatti seenuu hin dandeenya. Okay, gaafii inni dura akkuma baratame jechuudha. Akkas jedhanii kunoo keessummaa godhee affeerratee jira. Keessummaa godhee baga nagaan dhuftee haadha manaa jedhee affeerratee jira. Akkasumallee waan siin jedhamaa ture irratti illee maal akkamiin obsitee dabarfatte waan baay'ee jedhama. Mucaa abbaan gatee deeme waan minaamini jedhamee waan meeqatarra kaa'amaa ture. Garuu isin kana dandeesseeti jirti waan baay'ee illee ani amma ilmoo 90 illee argadha jedhaa jira. Heessarraa jedhee isin harka mataarra kaa'attee jirti ammas nu wajjin tura. Dura ati eenyu jedhamta? Eessatti dhalatte? Ati Fooziyaan waliif maali?
jaarsa fi jaartiidha moo hiriyyaadha? Gaaffii gaafatame. Okay, dursa kara jaarsa fi jaartii ka jedhu kana kara xumuraas irratti achi deemnaa dursa ati eenyu? Akka keetiisitti ati. Ati eenyu? Ati eenyu eessatti dhalatte? Eessatti guddatte biyya baqaa kana akkas jechuu fedhaniiti jechuudha. Aywa, ani akkuma beektan Fooziyaan jedhanii maqaa bineeluma beektan kan irra deebi'eessini ifa oolan tanan godhatee Fooziyaa. Ani dhalattuu Shawaati. Dhalattuu Shawaa Salaalee Fiichee ayyaatu dandeettan. Isiin dhalattuu Shawaatii Fiichee Salaalee jechuudha. Maashaallah achitti dhalatte nama jabduudhaaf ogummaa qabduun akkasumallee obsa qabdu obsitee waa hunda geesse tu namni waa meeqaan jedhu bakka kana geesseeti jirti. Namoonni keenya waan baay'ee jedhanii turan jechuudha. Mucaa harkatti gatee dhiisee deeme maqaa abbaa manaa sii kaasuu dhabdee jirti jedhanii jirani. Ammallee akkaataatti ni gaadhatanillee wajjumaan dhaggeeffannaa ammas nu wajjin ta'a. Sanan jiraadhu Yemen. Gaagaawwan asinitti burree baadheen beektas. Yemaniin jirti biyya Yemen biyya baqaa keessa jirti. Innillee Yemanii sanatti as taa'iiti bakka guddaa. Kanaafuu as taa'ii hanga Yemanii inni bakka gahee isii fudhatutti jechuudha. Kanaafuu namoonni keenya wal bira fuudhee abbaa manaa Foozii irratti fuudhee maqaa dhiira meeqa babal'ee ittiin qabame maqaa dhiiraa dhiirri yeroo ammaa kun akkas nama godhaa nama harkatti mucaa argate. Dhugaa akka waan baay'ee jaalalli gidduu jaraa jiru iyyuu akka nama miti nama biraa inni affisiise jedhaa jiran jechuudha. Jaalalli jaraa rabbiin ammallee dabaluufi. Waan baay'ee dubbataa turame uummanni keenya waluu gadi fufuudhaa ture jechuudha. Amma inni wajjin taa'ee maal jette ammas? Yemen jiraadhu. Waa hedduu ta'uu jira. Yaa udafteellee abdiin morattu. Aaruu irratti garuu ni jarjartaa san qofa. Malee waan danda'a. Nama tokko jechuudha ergaa jaarsaaf jaartii yookiin jaalala mattaluu barbaade jechuudha. Dursa waan waaqni jedhe san guuteeti namni kan walitti dabalamu malee akkanumaan waan utaalan seenan tokko miti. Kanaaf Waa'ini kaarraa gaafatamanii turanii waa'ini kaarraa immoo akkas jechuudhaan nu deebisaa jiranii ammas amma xumuraatti nu wajjin tura. Akkamiin ofiin akkanaa walitti dabalamtanii wajjin jiraattan immoo nikaa godhattaniiti seera guuttattaniiti kan jedhudha. osoma nikaa hin hidhatiin karaa haraamatiin ilmoo kana dhaltanii yoo karaa haraamatiin ka walitti dabalamtan taate of duratti maal yaaddanii ati mee maal jettaa asirratti osoo an deebisin dur asirratti wanni nabii jechuu barbaadu ilmi namaa tokko eenyummaa namaa osoo hin beekin waan hin taane dubbachuun bareedaa miti jedhee kanaan durarree dubbadhee ture. Eenyummaa namaa osoo hin beekin waan tokko dubbachuun bareedaa miti. Maaliif jecha ilaallatanii dubbachuun waa bareedaadha jedhee yaada. Maaliif ilmi namaa tokko waan biraa dogongoruu danda'a. Garuu mooyyuu hanga ilaa deemee ilmoo argachuun nama gahutti hin beeku ani wallahi. Asitti waan ani jechuu barbaadu mijirii wallahi akka tan isiniif ibsu hin qabu sila. Akkuma jettee ibsu sirra gaafiin kun namni waan biraa dogongoruu danda'a. Garuu eddee bultii kana irratti akkamitti namni waan akkasii dogongoraa bultii nikaa godhateera jechuu yaaddeeti. Maashaallah akkasila. Namoonni akkasitti jaalala gidduu jalaa jirullee baay'ee kan nama hawwatudha. Yaada sii dhagaa jirtan jechuudha. Waan san akkanatti kana sani jedhee sinii hirse sila baay'ee tokko natti tola baay'ee gammada iyyuu jechuudha. Ani abbaan manaa kiyya nikaa sidannee ta'ee karaa haraamaatiinis ta'ee akkamitti harka ganne egaa kaa namni beekus hin beekan san hin beekinis akkumatti namarraa waa baay'ee dubbata. Garuu immoo ilmi namaa tokko waan hin beekne dubbachuun haraama soodala inni raanni haraama keenya san sinitti lakka. Taree jaalatti xiyyaafatan isaa nama tokko lama miti addunyaa guutuu inaafsistii baay'ee namatti tola ture. Waan isin jette jaalalli kan kooti abbaa manaa kiyyaa gidduu jiru isaaf kuush kan wajjin jiru kan Fooziyaa nama tokko lama miti addunyaa dhugaadha nama meeqaaf meeqa waccisiisaa ture jechuudha. Nama meeqaaf meeqatti gaaffii ta'a ture jechuudha. Hedduu galatoo bifa gaariidhaan baafte. Walumaa galatti jechuudha warreen gaafii kana gaafattan gaafii gaafachuun sirriidha. Gaafii keessanillee karaa salphaadhaan isin deebisa.
jaalala keessa kun yoo barbaadan damma jaalalaa irratti yeroo dhiyootti isinii hojjenna. Maal lamaan taane Damma jechuudha. jaalalaa irratti. Asitti ijoolleen tun durba isaan barbaachisu. Ani garuu gama kootiitiin waan kana barbaachisu jala mureetan jira. Ijoollee kana guddifachuu qofan niyyaa godhadhanii jira. Barbaadu daa'ima biraa isaanuman bakka yaadeen ga'a jedheetoo akka yaada kiyya rabbiin naaf godhu jechuudha. Oonaa danda'ame ijoollee isaanii tan guddisa malee ani ijoollee amman aratti hin barbaadu jedhee kan jira. Oo rabbiin nuu kenne immoo intala sakkaran barbaada. Akkasillee jedhamu. Rabbi haa guddisuu fi rabbi bakka nagaa haadha ilmaan lamaati dhiira lama durba itti kadhanna jedhaa jirani. Rabbi haa kennuuf ammallee wal biraan immoo rabbi waliin haa ga'u jennee du'aa itti kadhanna ka maal jenna. Jedhamu akkasillee jedhamu kana maa kennu rabbi ani ijoollee gara ijoollee 90 argachuu fedha waan ta'eef. Ijoollee 90 anumarraa immoo jaartii biraata si fossisata. Ilaala isa wajjin badhaadha yoo jaalalli hin jiraannan bara waan hunduyyuu laaf tura beekta. Lakkii si oduu akkana inshaallah itti ilaalame. Waliigalteef jaalalli yoo jiraate rakkoon qabu kan jedhudha wantoonni jechuudha asumarratti wanni isaan hubachuu qaban jibbaa dubara dhaluu osoo hin taanetti kaanii kana maa kennu rabbi waan ta'eef ilmi dubaraa beekta isinumarraa simarraa qabee cinqiin dandeettanii beekti waan wayii jechuu waan gaarii wayii keessa jiraachuu barbaadanii dhiirri homaa rakkoon qabu beekta. Kanaafuu akkuma isin dhagaa turtanii jara lamman gidduun kan jirudha. Akkasumallee jaalala cimaan kan jirudha. Jechuun namni tokko waa tokko irraa hin barin eddeen jiru tuun bari Turkii jira Turkiitti gatee deemee Turkii gara qeegalee jedhee dhokateera minaamin jedhamee waan baay'eetu irratti dubbatamaa ture jechuudha. Garuu inni yeroo adda ibsee jedhu irratti aan Dubaayii jira. Dubaayii keessa jira ammaaf immoo isaaf hin mijannee si fuchuudhaaf illee mallee mijanne jechuudha. Reef dhaqa jechuudha. Biyya Dubaayii dalagaa yoo dhaabbatee namarratti qottora jechuudha. Kanaafuu akkasitti jiranii garuu immoo jireenya fooyyeffachuudhaaf jireenyi ilma namaa wal lamaan qixxaatu biyya baqaa Yaman sana keessa jiraachuurra jedhanii biyya guddaa itti adeemuudhaaf kaayyoo godhatanii garuu amma yoonaa fi milkoomne amma gara Dubaayii jirani. Kanaafuu rabbi wajjin haa jiraachisu. Kanaafuu wanti nuti jennu waan tokko uummata kan keenya gidduu jaarsa jaartii rabbii guddaa malee wanti beeku hin jiru. Kanaafuu gidduu namaa hin galina. Rabbiin jaalala kennuu fi achitti du'aayii kadhadhaa fi gidduu galtanii akkas ta'e jechuudhaan karaa itti yuutuubaa guddifachuu yattaniiti waan adda addaa nurratti oofaa jirtan jedhanii isin himatanii jiran jechuudha. Kanaafuu yuutuuba yoo guddatu karaa dhugaatiin isin haa guddatu jedduu namaaf jaarsa jaartii galanii waan adda addaa odeessuun baay'ee barbaachisaa miti. Rabbiin isin haa tiksu rabbiin ammallee waan akkasiirraa isin eegu. Jarammoo walitti fiduu jarammoo ilmaan gaggaarii biqiltuu gaarii gidduu jaraatii bahu bashannansiisaa bashannantuu rammallee rabbaa kennuufi jarallee walitti fiduu jennee du'aayii kadhannaa sagantaa guyyaadhaa qabannee dhiyaanne kana fakkaata waan na wajjin turtan hedduu galatooma guma miidiyaadha guma miidiyaatti warri maatiin taane maatii taasisanii jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi. Jaalala obboleessa qalbiirra nu keesse obbolaa wallee bottu fagoo dhiyooteesse biyya fidde.